Namoonni hedduun keessan bilbila keessan fayyadamuun hojiiwwan hundaanii garaagaraa irraa qarshii hojjettanii garuu immoo yeroo isin qarshii aappii kana irratti hojjettan baafachuu barbaadan akkaawuntii peepaalii isin gaafachuudhaan isin reekisiira ta'uu danda'a. Kanaafis viidiyoo korraa keessatti akkaataa ittiin peepaal akkaawuntii guutummaan guutuutti Itoophiyaa keessatti hojjechuu danda'u akkaataa ittiin banachuu dandeessan inni isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti seenuun akkuma beekamu dursitanii viidiyoo kana ammuma laayikii akkasumas chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan immoo sabiskiraayib gochuun haga xumuraatti hordofaa. So gara viidiyootti yommuu seennuus akkaawuntii PayPal Itoophiyaa keessatti hojjetu banachuudhaaf jalqaba irratti requirement yookaanis wantoota isinirraa eegaman yookaanis ulaagaa isin guutuu qabdan muraasatu jiru. Kanaafis jalqaba irratti ulaagaawwan kana isinitti hima. Isinis ulaagaawwan kana hundee isaa guutuu ni dandeessu yoo ta'e gara isteeppii sattiin akkaawuntii banuutti immoo dabartanii akkaawuntii PayPal seeraan hojjetu banachuu dandeessu jechuudha. Ulaagaa yookaanis requirement inni jalqabaanis email akkaawuntii yeroo dheeraa dura baname kan rikoomandii ta'u guyyaa 3 haga 5 achitti PayPal akkaawuntii baname akkasumas illee kanaan dura akkaawuntii PayPal ittiin banuu kan yaade ta'uu qaba jechuudha. Inni lammaffaan immoo lakkoofsa bilbilaa kanaan dura akkaawuntii PayPal ittiin banuu hin yaalle ta'ullee qaba jechuudha. Inni biraan immoo adreesii UK kanan Telegram channel koo jala isiniif kaa'u jechuunis Telegram channel koo user isaa asirratti argaa jirtan yookaan screenshot isaa asirra isiniif kaa'ee jiru kana deemtanii join gochuudhaan erga viidiyoon kun gadhiifame adreesii UK kana waan isiniif gadhiisuu fi achi jala argattu jechuudha. Akkasumas inni biraan immoo viidiyoo kana jalqabaatii haga xumuraatti osoo skipping godheen ilaaluun illee dirqama yookaanis immoo requirementiiwwan jiran kana keessaa isa tokko jechuudha. Sababni isaas viidiyoo kana irra daddabarsitanii ilaaltu yoo ta'e wantoota ijoo waan isinitti himaa deemu kana waan hin hubannee fi just mistake xiqqoodhaan akkaawuntiin keessan kun rejected ta'uu waan danda'uu fi viidiyoo kana jalqabaa kaastanii haga xumuraatti akka hordoftan asumaan isinitti hima jechuudha. Akkasumas illee wanti biraa akka isin hubattan barbaadu tokko immoo PayPaliin namoonni hedduun keessan agartaniitu ta'a. Yuutuubaroonni hedduunis waa'ee kanarratti viidiyoo hedduu hojjetaniiru. Gaafa isin meetodii tokko fayyadamtanii PayPaliin namoonni hedduun irra deddeebiidhaan bananii PayPaliin yookaanis immoo kaampaaniimti sun meetodiiwwan sana diteektii gochuudhaan akka namoonni meetodii sana fayyadamanii akkaawuntii haaraa hin bannee fi dhowwuu ni danda'a jechuudha. Kanaafis isin haala kanaan hubachuudhaan viidiyoo kana yeroo dheeraa booddee ilaaltu yoo ta'e maybe akkaawuntiin gaafa isin banuu yaaltan isiniif hojjechuu dhiisuu waan danda'uu fi haala kanaan hubachuudhaan illee akka isin viidiyoo kana daawwattan asumaan isinitti hima jechuudha. Erga requirementiiwwan kana hunda guutuu dandeessan immoo amma immoo gara isteeppiittiin akkaawuntii kana bannuutti haada barru. So gara viidiyootti yommuu seennu jalqaba irratti akkaawuntii PayPal banachuudhaa fi gara browserii bilbila keessan irratti argamu Chrome fayyadamaa Chrome'nis recommend isin godha. Gara aappii Google Chrome keessanii haala kanaan ni seentu. Sana booda iddoo searchii godhan irratti PayPal UK jettanii barreessuun searchii yeroo gootan search result jalqaba irratti ni dhufu PayPal UK kan jedhu keenya keessaa haala kanaan ni seentu. Yeroo sanattis personally immoo business account banachuu barbaadu jedhee option nuuf kaa'ee jira. Kanaafis personally irraa gara biizinasiitti haala kana erga jijjiirtanii booddee gara gadiitti iddoo sign up jedhu irraa click ni gootu. Sana booda sigaa step jalqabaa irratti create a business account jedhee first name, last name akkasumas illee phone number, email address, create password jedhee jira. Jalqaba irratti kan isin galchitan iddoo first name itti maqaa keessan jalqabaa, last name irratti maqaa abbaa keessanii, itti aansuudhaan immoo phone number irra gaafa geessanii jettan country code UK fayyadamnu osoo hin taane lakkoofsa bilbilaa Itoophiyaa fayyadamuu waan barbaanneef code iddoo jedhu sanarra haala kanaan gadi tuqxanii gara oliitti scroll gochuudhaan country code Itoophiyaa yookaanis immoo flaagii Itoophiyaa kana haala kanaan ni filattu. Sana boodas lakkoofsa bilbilaa keessan kan kanaan dura PayPal account ittiin banuu yaalle sana sagalee kaastanii haala kanaan barreessuudhaan steepii itti aanutti ni dabartu. Amma sigaa steepii isa kanarratti email addressii kanaan dura kan PayPal accountiin ittiin hin banamne yookaanis immoo banamuuf yaalle sana asirratti haala kanaan ni barreessitu. Steepii isa xumuraa irratti immoo create password jedha. Kana jechuunis PayPal accountii keenyaaf passwordii haaraa kan mataa keenya akka nuyi create godhuuf nu gaafata. Kanaafis yeroo processii create password kana irratti immoo wantoota isin fayyadamuu qabdan yookaanis requirementii gara gadiitti isiniif kaa'ee jira. Inni jalqabaan enter from 8 to 20 character jedha. Kana jechuunis qubeessaa kaaraakterii garaagaraa 8 akka 20 ta'uu qaba. Inni itti aanu immoo qubee guddaaf xiqqaa akkasumas inni xumuraan immoo requirementiin sadaffaa irra jiru special kaaraakterii garaagaraa kanneen akka haashii
$saayinii percentii fi wantoota garaagaraa paaswordii kireetii gootan kana keessatti include gochuu qabdu jechuudha. Kanaafis yeroo isin paaswordii requirement kana hunda gootu haala kanaan gubbaa irratti barreessan gara gadiitti hundi isaayyuu right isiniif ta'a jechuudha. Sana boodas gara gadiitti agreementiiwwan jiran haala kanaan tiikii erga gootanii booddee gara steepii itti aanutti ni dabartu. Steepii isa kanarratti immoo lakkoofsa bilbilaa isin galchitan sanarratti koodiitu isinii ergama. Kanaafis koodiin sun gaafa inni isiniif galee jedhu iddoo isiniif kennamee jiru irratti koodii sana galchuudhaan gara steepii itti aanutti ni dabartu. Kanaafis steepii isa kanarratti immoo gara gadiitti iddoo let's go jedhu irraa al tokko tokkoon gara peejii kanaatti gaafa inni nu fide jedhu which describes you best jedha. Kana jechuunis business type yookaanis immoo individually immoo business salariidha kan jedhu nu gaafata. Kanaafis nuun individually waan taaneef isa jalqaba irratti jiru haala kanaan filachuun gara steepii itti aanutti ni dabarra. Steepiin kun immoo fill us in on the basics jedhee haala kanaan wantoota isin guutuu qabdantu jira jechuudha. Iddoon kun iddoo baay'ee importantii waan ta'eef skip illee gochuu hin qabdan jechuudha. Iddoo kana jalqaba irratti first name last name dha. Kun warruma jalqaba irratti galchitan government ID keessan irra kan jiru jedha. Garuu nuun warruma jalqaba irratti galchine maqaa keessan jalqabaa last name maqaa abbaa keessanii ni galchitu. Sana booddee immoo birthday keessan akka lakkoofsa Awurooppaatti bara dhalootaa keessan guyyaa ji'a akkasumas illee bara isaanii barreessituuf iddoo what is your birthday jedhu irratti itti aansuudhaan naashinaalitii keenya nu gaafata. Yoo barbaadan isin Itoophiyaa gochuu ni dandeessu. Garuu rikoomandii isin hin godhu. Akkuma inni jirutti United Kingdom irraa haala kanaan kaa'uun gara steepii itti aanutti haala kanaan ni dabartu jechuudha. Gara gadiitti akkuma argaa jirtanii what is your residential address nuun jedha. Kana jechuunis immoo adreesii san jalqaba irratti isinitti hime sana adreesii UK asirratti galchuu qabdu jechuudha. Kanaafanii adreesii laaywaanii town/city country akkasumas illee postal code kan jedhu irratti information yookaanis adreesii UK haala kanaan adreesii UK legit ta'e gasheen jira jechuudha. Isinis yoo barbaadan adreesii kana fayyadamu. Garuu immoo namoonni hedduun fayyadamnaan adreesii kana irra deddeebi'anii fayyadamnaan akkaawuntii keessan isinii banuu dhiisuu waan danda'uuf adreesii UK muraasan Telegram chaanaalii koo jala isiniif kaa'u deemtanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaafis adreesii kana asirratti haala kana erga galchitanii booddee let's go jechuudhaan gara steepii itti aanutti ni dabartu. Gara steepii itti aanutti yeroo dabartanittis wantoota garaagaraa isin gaafata. Kanaaf isin gara gadiitti siqxanii tick box argaa jirtan kan just use your full legal name for now kan jedhu sanarraa tick ni gootu. Sana booddees currency yookaanis immoo sharafa isin gaafata jechuudha. Akkamiin akkan isiniif kaa'u currency kamiin akkan baalaansii keessan isiniif kaa'u barbaadu jedhee isin gaafata. Kanaaf isin iddoo primary currency jedhu sanarra drop down menu sanarraa al tokko tokkoon gara US doolaariitti haala kanaan ni jijjiirtu. Sana boodas kana haala kanaan erga jijjiirtanii booddee gara gadiitti sarvizii akkamii akkanii offerii goonuu nu gaafata. Kanaafis iddoo product or service kan jedhu sanarraa al tokko kliikii gootanii optionii garaagaraa isiniif fida. Isin isa keessaatti digital goods games kan jedhu kana haala kanaan ni filattuu fi sana booddee monthly sales keessanii meeqadha jedhee nu gaafata. Kanaafis ammas drop down menu monthly sales la haala kanaan tuquudhaan 50,000 haga 100,000 USDT jedhu kanaatti haala kanaan ni jijjiirtu. Itti aansuudhaan business website qabdu jedhee nu gaafata. Kanaafis website waan hin qabneef no jechuudhaan gara steepii itti aanutti ni dabarra. Gara gadiittis immoo business address keenya nu gaafata. Kanaafis nuun residential address keenya fayyadamuu waan barbaanneef tick boxii gara gadiitti argamtu sana haala kanaan tiikii gochuun let's go jennee gara steepii itti aanutti ni dabarra jechuudha. Haala argaa jirtaniin congratulations you're all set or ready nuun jedhee haaluma argaa jirtan kanaanis akkaawuntiin peepaalii keenya akka nuuf baname garuu immoo steepii isaa akka nu hin xumurre nutti himaa jira jechuudha. Kanaafis go to homepage kan jedhu haala kana yeroo isin tuqxan gara dashboardii PayPal akkaawuntii keessanii haala kanaan isiniin geessuudhaan baalaansiin keessan 0 akka ta'e akkasumas gara gadiitti gaafa scroll gootan immoo profiiliin keessan akka verified ta'ee jiru garuu immoo emailii keessan deemtanii akka isin verify gochuu qabdan isin gaafata jechuudha. Kanaafis yeroo kanatti PayPaliin emailii isiniif ergee jira. Emailii keessan keessa deemtanii isin immoo email addressii sana verify gochuu qabdu jechuudha. Kanaafis yoo PayPaliin haga ammaatti emailii sana isiniif hin ergine ta'e deemtanii spam boxii keessan akkasumas illee mail boxii keessan checkii gootanii yoo inni hin jiru ta'e salphaamatti iddoo send link again jedhurra kilikii yeroo isin gootan emailii sana isiniif galcha. Kanaafis haala kanaan gara aappii emailii keessanii deemuudhaan
service@paypal.co.uk jedhu kana keessa haala kanaan ni seentu. Yeroo sanattis akkani PayPal keenyaa fi email address keenya kana verify goonuu nu gaafata. Kanaafis confirm your email address iddoo jedhu irraa tokko tokkodhaan password keessanis hin gaafata. Kanaafis password jalqaba irratti create gootan sana asirratti barreessuudhaan login jettu. Yeroo sanattis egaa email keessan kana verify gochuudhaaf lakkoofsa bilbilaa keessan isin fayyadamtan sana irratti koodii erguu qaba. Kanaafis koodii sana karaa tekstii immoo WhatsApp akka isiniif ergamu barbaadu isiniin jedha. Kana jechuunis yoo tekstii filattan by default karaa message app keessan isiniif gala. Garuu immoo lakkoofsa sanaan WhatsApp qabdu yoo ta'e dafee akka inni isiniif galuu fi optionii sana osoo fayyadamtan illee recommend ni ta'a jechuudha. Sana optioniiwwan lamaan jiran kana keessaas tokko erga filattaniiti next jechuudhaan gara step itti aanutti ni dabartu. Yeroo sanattis koodiin sun karaa WhatsApp yookaan tekstii keessan isiniif gala. Koodii isiniif galus asirratti barreessitanii submit ni jettu jechuudha. Yeroo sanattis haala argaa jirtaniin your email address has been confirmed isiniin jedha. Kana jechuunis profaayilii keessanis email address keessanis verify gootanitti jechuudha. Kanaafis yeroo isin gara PayPal keessanitti haala kanaan deebitanii PayPal account keessan keessaa notification deemtanii share gochuu dandeessu. Accounting keessan baanidii ta'eera yookaanis immoo isin irratti cufameera message jedhu tokkollee isiniif hin galu. Haala kanaan PayPal emailiinsaa profiiliinsaa verified ta'e banachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafis egaa viidiyoo korraa keessatti akkaataa ittiin PayPal account verified ta'e Itoophiyaa keessatti banachuu dandeessan isinitti agarsiisuuf yaaleera. Yeroo itti immoo akkaataa ittiin PayPal fayyadamuun qarshii ergitan fudhattan akkasumas illee hojiiwwan online kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedheerra qarshii hojjettan sana akkaataa ittiin PayPal kana fayyadamuun baafattan akkan isinitti agarsiisuu barbaadanii ammuma kaastanii viidiyoo kana like gochuun at least yoo xiqqaate viidiyoo kana like 1,000 haga 2,000 akkasumas illee chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan illee subscriber 50,000 akka nagalchitan isin gaafachaa. Viidiyoo haaraa biraan haga walitti deebinutti nagaan naaf tura.